Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an sun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Magaalaan Finfinnee magaalota addunyaa qilleensi isaanii faalame keessaa takka ta'uudhaan akka addunyaatti faalama qilleensaatiin sadarkaa afuraffaa irratti galmooftee jirti jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu qaala'insi jireenya Itoophiyaatti garmalee dabaluudhaan parsantii 46 irraa kan ga'e akka ta'e ogeeyyonni diinagdee kan ibsan yoo ta'u mootummaan immoo parsantii 14tti gadi buuse jedha. Yaanni lamaan kun immoo waliif faalladha. Akkasumas birriin Itoophiyaallee mallaqa jibbamaa addunyaa yookaan immoo the worst currency of the world jechuudhaan ibsuudhaan sadarkaa isillee kaa'ee jira. Kanaan wal qabatee komii fi yaada uummatallee qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Guyyoota lamaan kana cimee itti fufee jira. Guyyoota lamaan kana waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo gagabbataa fi adda ta'e argadhe jedhee jira. Keessattuu giddugala Oromiyaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen magaalota lamaan tokko bilisoomse jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduu biyya alaatiin Ameerikaa yakkoonni hamaan Itoophiyaa keessatti kan raawwatamaa jiran akka ta'e yoo ibsitu yakki hamaan Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru kun magaalaa isaanii guddoo Washington keessattis raawwatamaa kan jiru akka ta'e ibsitee jirti. Dabalata isaa qabna. Guutuu oduu wajjin kan turu Ambariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Magaalaan Finfinnee magaalota addunyaa qilleensi isaanii faalame keessaa takka taatee jirti jedhamee jira. Magaalaan Finfinnee qilleensi isii faalamuudhaan akka addunyaatti magaalota qilleensi isaanii faalame keessaa sadarkaa afuraffaa irratti teettee jirti. Mootummaan bildiginna magaalaa Finfinnee jireenya ilma namaatiif mijattuu taate taasisa jechuudhaan hojii baay'ee kan hojjetaa ture yoo ta'u hojii hojjete keessaa misooma kooriidarii jechuudhaan manneen uummataa hedduu diiguudhaan daandilee hedduu diriirsee akkasumas daandilee irratti deekooreeshinii garaagaraa irratti galchee jira. Lammaffaa waggoota 7 darbanii fi faalama qilleensaa ittisuuf duulli ashaaraa magariisa jechuudhaan biqiltuu dhaabuu gaggeeffamaa ture. Biqiltuu biliyoona 40 ol kan dhaabe akka ta'es kan gabaafame yoo ta'u hojiin gurguddaan hojjetaman kunniin faalama qilleensa magaalaa Finfinnee hambisuu hin dandeenye qorannoo taasifameen hojiiwwan kun madaala osoo hin kaasin hafanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e magaalaa Finfinnee qulqullinni qilleensa ishii akkuma addunyaatittuu garmalee kan faalame ta'u dhaabbanni qorannoo qulqullina qilleensaa ifoomsee jira. Dhaabbanni qorannoo qulqullina qilleensaa maxxansa isaa hagayya 2025 maxxanseen qulqullinni qilleensa Finfinnee yookaan magaalaa Finfinnee namoota rakkoo hargansuu qabaniif dansaa miti jedhee jira. Dhaabbanni qorannoo qulqullina qilleensaa safara qulqullina qilleensaa irratti taasifameen Finfinneetti qulqullinni qilleensaa maayikiroograamii meetira kiiyubii tokko keessatti wantoota jajjaboo fi dhangala'oo kan qilleensa keessa faca'anii jiran paartikular maatar kan jedhaman 2.5 yookaan 2.5 kan somba namaa seenanii miidhaa geessisan maayikiroograamii per meetir kiiyub 54.2tu jira jechuudhaan sadarkaa qulqullina qilleensa Finfinnee addunyaa irraa 147ffaa irra kaa'eera. Sadarkaan qulqullina qilleensa Finfinnee kunis kan dhaabbanni fayyaa addunyaa kaa'e qilleensa maayikiroograamii meetir kiiyubii tokko keessaa wantoota jajjaboo fi dhangala'aa qilleensa keessa faca'anii jiran paartikular maatar 2.5 kan jedhaman 15 maayikiroograam per meetir kiiyub kan caaledha jedhamee jira. Kana waan ta'eef keessumaayyuu namoota rakkoo hargansuu qabaniif dhibee ta'uu danda'a jedhamee jira. Qorannoo gaggeeffameen hagayya 6 bara 2025tti Finfinneen magaalota addunyaa qilleensi isaanii faalame gurguddoo keessaa Kinshaasaa, Maanamaa yookaan Bahaareenii fi Kaampaalaa of dura buusuudhaan sadarkaa afuraffaa irratti teessee jirti. Kun akkuma jirutti ta'eef faalamni qilleensa Finfinnee guyyaa akkaan kan mul'atuu fi akkasumas halkanis yeroo namni hojii manaa hojjetu garmalee kan mul'atu akka ta'e ifoomee jira. Sababoota faalama qilleensaati kan jedhaman tokko yeroo hojii misooma kooriidarii hojjetamutti manneen diigaman irraa dhukkeen gara qilleensatiitti makamuu irraa kan ka'e akka ta'e kan ifoome yoo ta'u inni biraa
yookaan immoo lammaffaa cilee fayyadamuun, sadaffaa aara konkolaataa keessa ba'uu fi warshaalee garaagaraa keessa ba'an akka ta'e ifoomee jira. Oduun itti aanu mootummaan bilxiginnaa qaala'insi jireenyaa parsantii 14tti gadi bu'e yeroo jedhutti ogeeyyiin diinagdee immoo qaala'insi jireenya Itoophiyaa dachaa hedduun akka dare ifoomsanii jiru. Mootummaan bilxiginnaa qaala'insa jireenyaa hir'isuuf hojii baay'ee kan hojjetee fi akkasumas qaala'insa jireenyaa gadi buusuu kan himu yoo ta'u, yeroo ammaa kana garuu dhugaan jirtu Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa sadarkaa hamaa irraa akka dhaqqabe jiraattonni himaa jiru. Uummanni biyyattii magaalaa hanga baadiyyaatti keessatti waggootan 5 darban kana qaala'insa jireenyaatiin akkaan dararamaa kan jiran akka ta'e yoo himan, mootummaan immoo faallaa kana qaala'insa jireenyaa hir'ise jedhee yeroo gabaasaa jirutu mul'ata. Ilaalcha mootummaa kana irratti hundaa'uudhaan hawaasni bal'aan immoo mootummaan qaala'insa jireenyaatiif xiyyeeffannaa kan hin kennine akka ta'e waan agarsiisu jechuudhaan komataa jiru. Akkasumas qaala'insa jireenyaa ol deemuu malee gadi deebi'ee hin beekne mootummaan hir'ise yoo jedhu rakkicha haguuguu fi yaalaa kan jiru akka ta'e waan agarsiisudha jechuudhaan hedduun komii dhiyeessanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee mootummaan bilxiginnaa gama isaati qaala'insa jireenyaa kana hir'isuuf hojii baay'ee hojjetaa kan turee fi hojii hojjeteenis qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaan gara parsantii 14tti gadi buuse yeroo jedhutti yookaan gabaasaa kan ture yoo ta'u, qorattoonni diinagdee idil addunyaa immoo qorannoo qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa irratti hundaa'uudhaan taasisaniin Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa dachaa hedduun kan dabale akka ta'ee fi parsantii 14 osoo hin taane parsantii 46 irraa kan ga'e akka ta'e mirkaneessuun ifoomsanii jiru. Ogeessi qorannoo kana dhiyeesse Stefan Hingis ogeessa yookaan ekspertii diinagdee yoo ta'u, Maryland Job Hopes Kings Yuunivarsiitiitti ikoonomistiidha. Akkasumas Stefan Hingis birrii biyyattiitti wal qabatee yaada kenneen birriin biyyattii mallaqa jibbamaa addunyaa yookaan the worst currency of the world jechuudhaan ibsee jira. Akkasumas mallaqa jibbamaa addunyaa sadarkaa 5ffaa irra jiru akka ta'es ibsee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana haala adda ta'een giddugala Oromiyaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisaa kan jiru akka ta'es beeksisee jira. Kalee fi har'a haleellaa cimaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa kan irratti dhaqqabsiisaa jiru akka ta'ee fi injifannoo adda ta'e argataa kan jiru akka ta'e gabaasee jira. Haleellaa tibbana giddugala Oromiyaa keessattuu lixa shaggarii fi kibba lixa shaggariitti raawwataa jiruun magaalota hedduus to'ataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo har'a kibba lixa shaggara aanaa Bachotti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisa jedhee jira. Kibba lixa shaggara aanaa Bachoo bulchiinsa magaalaa Riqatteetti haleellaa yookaan tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Tarkaanfii mooraa waraana mootummaa irratti fudhate mooraa waraana mootummaa guutumaan guututti to'achuun hojiin ala akka taasisee fi miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti kan dhaqqabsiise yookaan loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaasise hedduu madeessuun kan harkaan qabeessa akka jiruu fi meeshaa waraanaa hedduus kan irraa hiikkate akka ta'e odeeffannoon gama sirra baatee ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun lixa shaggaritti bakkoota garaagaratti fufteedhaan haleellaa raawwataa kan jiru akka ta'ee fi aanaa Abuuna Gindabaratitti kaleessa har'as haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan irratti dhaqqabsiise yoo ta'u, guyyaa kaleessa hagayya 7 2025 lixa shaggar Gindabarat ganda Qamaxxee jedhamutti haleellaa hattee hidhuun humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessee harkalleen qabee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatee jira. Aanaa Abuuna Gindabaratitti fufteedhaan haleellaa raawwataa kan jiru yoo ta'u, achuma aanaa Abuuna Gindabaratitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Aanaa Abuuna Gindabarat ganda Shunqee iddoo addaa Keenjoo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessee kan harkaan qabees baay'ee akka ta'e odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus akka hiikkate waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Walumaa galatti aanaa Abuuna Gindabarat bakkoota garaagaraatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen akkuma baalatitti harcaase jechuudhaan kan ibse yoo ta'u, tarkaanfiin tibbana aanaa Abuuna Gindabaratitti fudhatame kan addaati jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Godina Wallagga lixaa aanaa Mana Sibuu
Ganda beekee ennaatti jedhamutti guyyaa kaleessa tarkaanfii humnoota waraana mootummaa konkolaataa lamaan deemaa turte irratti fudhateen miidhaa guddaa kan irratti dhaqqabsiise akka ta'e beeksisee jira. Haleellaa humnoota mootummaa konkolaataa lamaan deemaa turte irratti fudhateen guutumaan guututti hojiin ala kan taasise akka ta'es beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa diiramutti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeesse jedhee jira. Aanaa Daarimu ganda Barkoo jedhamutti har'a barraaqan tarkaanfii fudhateen kaabinoota fi caasaa bulchiinsa mootummaa yeroo dheeraaf uummata dararaa turanii fi ammas uummata dararuuf walgeettee turte irratti haxxee hidhuudhaan tarkaanfii fudhateen hedduu isaanii jiratti harkaan qabee jira. Warroota qabaman keessa bulchiinsa fi nageenya bulchaa akkasumas itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa fi walumaa galatti namoota 7 to'annoo jala oolche jedhee jira. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii guyyaa kaleessattii fi guyyaa har'aa bakkoota garagaratti fudhateen keessattuu giddugala Oromiyaatti fudhateen injifannoo boonsaa kan galmeesse akka ta'e kan ibsa yoo ta'u, haleellaa guyyaa kaleessaa bakkoota garagaratti raawwateen yoo xiqqaate kibba lixa shaggaritti magaalota 2 kan to'atee ture akka ta'es odeeffannoon maddeen garagaraa irraa nu gaane ibsanii jiru. Haleellaa giddugalatti bakkoota garagaratti raawwataa jiru kanaan olaantummaa argachaa jiraachuun immoo yaaddoo hamaa mootummaaf akka ta'es odeeffannoon keessoo mootummaatii baattes ibsitee jirti. Sababa kanaanis humnoonni mootummaa wal shakkuudhaan qorannoo walirratti gaggeessaa kan jiran akka ta'es beekamee jira. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan Itoophiyaa keessatti yakki hamaan bakkoota garagaratti kan raawwatamaa jiru akka ta'e ibsitee jirti. Yakkoota hamaa Itoophiyaa bakkoota garagaratti raawwatamaa jiru kana yakka magaalaa isaanii guddoo Washington keessatti raawwatamuun wal bira qabdee kan ibsite yoo ta'u, yakki Washingtonitti raawwatamu yakka Itoophiyaa bakkoota garagaratti raawwatamaa jiru kan caale jechuudhaan Stephen Miller itti aanaa hoogganaa White House ibsee jira. Miller kana kan dubbate wayita President Donald Trump magaalaa Washington bulchiinsa federaalaa deebisuuf dhaadatetti akka ta'e kan himame. Oduun itti aanu kaabineen nageenya Israa'el karoora magaalaa Gaazaa to'achuu raggaasise jedhamee jira. Kaabineen nageenya Israa'el karoora magaalaa Gaazaa to'achuu qophaa'e raggaasisu waajjirri muummicha ministeera Beniyaamin Netanyahu beeksisee jira. Haa ta'u malee tarsiimoon haaraan kun yaada jalqaba muummichi ministeera Israa'el guutummaa Gaazaa to'achuudhaaf dhiyeessee gadi jedhamee jira. Murtee kana qaamonni garagaraa kan morman yoo ta'u, ministeerri muummee UK Sir Keir Starmer qaamota murtee kana morman keessaa tokko ta'ee jira. Murtee kaabinee nageenya Israa'el kana Gaazaa keessatti haleellaa daran kan hammeessu jechuudhaan qeeqee jira. Akkasumas tarkaanfiin kun wal dhabdee kana xumuruufis ta'e namoota butaman gadhiisisuuf homaa hin gargaaru jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture Ambariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.